Sumayyaa bareedduu jatti jabduu baga gammaddee baga gaa'ela guyyaa keetiitti si ga'ee Sumayyaa nama jabduu fi nama cimtuu kan taate akkasuma yeroo ammaa kana keessatti maaltu deemaa jira waa'ee sirgii Sumayyaati yeroo ammaa kana keessatti akkasuma waa'ee aartistii Qamar Yusuf konsertii eessatti gaggeessaa jira. Ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessa jira, mana hidhaa keessa jira, maal keessa jiran har ammoo Oromoo ta'ee aartistii Oromoo ta'ee kabajamaa ta'ee dhugaa dhiifamaa akkamitti konsertii dhaqee lafa sanarratti sirba dhiichisa otoo dhiinni isaa achitti dhangala'aa jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha viidiyoo keenya asumaan laayik gochuu fi sheer gochuu hin dagatina. Isinirraa turre jira, isinirraa bannee jira, dhiifama nu godha. Karoota adda addaatiin biizii ta'uudhaan badeen jira, dhugumatti badeen jira. Kanaaf dhiifama isin gaafachuun barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya har'aa waa'ee aartistii Qamar Yusufii fi akkasumas Sumayyaa Tasfaayee gaa'ela bareedaa gaggeessaa jirti. Isinillee ittiin isinin haga'u ittiin haga'u kolluma keenya yoo isinin jecha viidiyoo keenya laayik gochuu sheer gochuu akka hin daganne asii achi isin raambatu wadaa isinii galee jira. Viidiyoo babbareedaa fi akkasuma wantoota ta'an tokko wallaahi funyaan keenya qabee jira sirriitti jechuudha. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo keenya laayik godhaa, komentii godhaa, please sheer godhaa. Nama hunda biraan gahaa isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa Sumayyaa Tasfaayee haala sargii isii irratti baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu viidiyoo bareedaa viidiyoo addaati dhuguma akkasuma ittiin isin haga'u jecha. Kanaaf shamarran hedduun gaa'ela eeggachaa jiranii sargii bareedaa waa'ee kanarraa yeroo kan dubbatu ta'e dhiirri shamarran keenyaa dhiifamu wallaahi akka na ukkaamsee jira. Shamarran keenya yeroo baay'ee wantoonni isaan hawwan maal inni hojjetan taa'e gaa'ela sargii bareedaa godhachuudha. Akkasuma dhaamsa shamarran keenya qabu ijoolleen keenya shamarranii dhiirota babbareedaa filatu jechuudha. Dhiironni babbareedan yeroo ammaa kana keessatti bifa sitti bareeda malee keessi isaa kan bareednitu jira jechuudha. Dhiironni babbareedan uffata isaanii uffatanii deeman gonkumaa dhiirri akkasii akka namaatti itti ilaalan akka bineensatti ilaalan. Shamarran hedduun dhiirota hedduun bakka istaayilii ofii kana ilaalanii bifa ofii kana ilaalanii bareedumsa ofii kana ilaalanii ijoollee itti boonan jechuudha. Ijoolleen keenya immoo isaan duuba gororan jechuudha. No miti akkasii miti. Bareedumsi fuulaa waa tokko siin godha. Keessa kee bareedi. Gaafa keessa kee bareede ati bareedaa san caalta. Ka bifa bareedu san maaltu si caalchisa? Keessi kee qulqulluu ta'utu si caalchisa. Nasraa kusuma yennoo fudhannutti istaazibsaan haala hunda isaatiin qaamanis bifaanis dhaabbataanis imaananis bareedoo yoo ta'u Nasraan maal irraa jaalattee namni kun nama diinii rabbii qabu jettee kan jaalatteetu nama maaliif firee bifaan filattee istaazibsaan nama bareedaa dhugumatti garummoo isiin imaanummaa isaanii sallaata jechuudha. Shamarran keenya namoota bifa isaanii fokkatanii imaana qaban onni rahmata qabduu fi nama jaalala qabu nama salaata ofii salaatu nama sillee salaata ofii sanarratti jabeessu nama diinii rabbii irratti si jabeessu jira. Dhiirri tokko haadha manaa isaa karaasifatu haadha manaa isaa waan taanarraa gorfatu wantoota akkasiis rabbiin nu haa qunnamu. Wantoota akkasiisanii malee bifa isaa kana laaltee jaakettaa isaa laaltee mololibsi isaa laaltee gaafa fiide shamarran hedduun isaanii ni kufan jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya waa'ee kanaa irraa dubbadhutti waa'een kanaa kun dhugumatti ijoollee keenya kan miidhaa jirutu kana jechuudha. Dhiirri gisee ammaa dhiirri bareedan yoo kan soitan akkuma bifa bareedu san mallaqa soqata. Seenatu hedduutu jira. Namoonni hedduutu dhokatanii jira. Shamarran illee maaliif waan akkasii barbaadde dhiira bareeda maaliif barbaadde yeroo dhabe dhiirri sun garuu keessa isaan bareedu. Seenaa nama tokko kun maal yoo jettan ta'e seenaa dheeraadha. Kanaafuu yoomee walitti dhufna waa'ee Qamar Yusufitti deebina. Akkasuma namoota konsertii Saudi Arabiyaa keessatti gochuuf yaalii godhanii achirraa yaamanii si cinaa jira jedhanii fi namoonni kun namoota akkamiiti? Namoonni kun akkamitti sammuun isaanii yaada? Qamar Yusuf akkamitti konsertii Saudi irratti hojjeta? Muuziqaa akkamitti dhaqee achirratti dhiichisa? Kun abadan waan hin ilaalan. Gizee tokko biyya Jaappaan irraa na fakkaata aartistii beekamaadha. Aartistii cimaa gaafa biyya kanas dhufu hedduu jaalatamee jira.
artistii yani injiramate yeroo sanitti uummanni keenya akkasumatti viidiyoo irratti hojjetame. Maaliif viidiyoo irratti hojjetame mucaa isaanii irratti akkamitti konsertiin sun yeroo sanitti jidda irratti ture akkamitti haramatti isa jiddaa fi makka walitti kaluudha jechuudha. Jiddaa makka walitti kaluudha. Akkamitti achirratti muuziqaan hojjetama akkamitti achirratti konsertii baname dhiichisama jedhame. Dhugaa yeroo sanitti namoota hedduutu irraa dubbatamee ture. Har'a hoo maal jechuu feddan? Har'a hoo maal dubbattan? Yeroo fiddanii achirratti dhiichistan odoo haati ilma garatti ilma baattee feestaalii gurraacha uffachaa ilmaan isii bu'aa beelayaa dhoobataa qorraan aduun har'a yoo kuni achi keessatti dhumu isin uummata Oromoo taatanii maaltu isinitti dhagama? Dhugumatti maaltu isinitti dhagama? Isin akkamitti ilaaltu? Akkamitti yaaddu? Mataan keessan akkamitti isin dalaga? Dhuguma rabbii isan isiniin jedha jechuudhaan wallaahi lazii. Mataan keessan akkamitti isin dalaga? Kun wallaahi lazii waan hin taane abadan jechuudha. Jaalattan jibbitan dhimma keessan. Kun abadan waan hin taane. Akkamitti fiddanii hanga san yeroo duraa tokkotti maal jettanii dubbatan ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu bahuuf deemti. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu guyyaan xumuramee jira. Isaanillee mirqaa har'a hoo'isa jira. Fashalaa'ee jira jechuudha. Waa'ee haadhateen kan lubbuun darbitee waa'ee sanarratti kanallee inshaallah itti dhufna. Garuu immoo wanni kun akka dhibumaa dhibbatti sirriin taane namoonni odoo kiyya waan kana dhiibbaa godhanii Qamar Yuusuf والله أمانتا إنسان بيجو قالوا دراهم مسلمنا فكات قالوا واي أمانتا كيسن سين وقالوا وتوكية فكينة وتو مسلمة تأي سلا أمرا قولي قال جنة قمر يوسف والله مسلمة اللي نتفكاني بنت أنا تفكاتي والله بيجو أني قالوا سلا وتو مسلمة تأي قمر يوسف أمرا قولي قال يروح حجي وامني حجي قولي قال akkasitti bareedan jechuudha. Garuu har'a bakki itti yaamtan maa biyyatti gargaartan gargaaruu barbaaddan. Dhuguma isin jedhe birrii achitti waamtanii sana Saa'uditti waamtanii dhiichistanii uummata keenya irratti dhiichistanii maqaa ofiitti fuutan sana biyyatti waamatti biyyatti danda'a. Biyyatti kenna arguun salphaadhaan argitan daawwannaan fida muuziqaan hin fidina daawwannaan fida biyya san laalchan fida lafa dhiichisinaanii. Tooyida tokko baasamoo maaliif fiddan? Bakka inni dhufuuni muuziqaan dhufaa jira. Biyya sana irratti dhiichisuu jechuudha. Isaanuu uummanni sunuu waa isiniin akka jedhu beekaa. Saudi Arabiyaa keessatti takkaayyuu muuziqaadhaan Itoophiyaa irraa fidanii hin dhiichine. Olmaatoo kennatu dhufee laalee umraa godhatee ziyaaree Makkaan Madiinaa ziyaaree gala malee akka isinii kana amma isin gootaa wallaahi zamanni kun faallaa deema. Dhugaan ijoollee tanaa immoo isin hin dhiiftu jechuudha. Wallaahi isin hin dhiiftu. Kana maaliif otoo achi keessatti xiqqaa guddaan isaa dhumaa jiru har'a isin kana dalaguu jechuun wallaahi aziim abadan nutillee isin hin dhiiftu waan biraa dhiisaa. Akka mataa kiyyaatitti odoo obboleessa obboleettii odoo xiqqaa guddaa odoo ulfaan daa'imaan achi keessatti beeloftee dheebottee halkanii guyyaa gubbachaa jirtutti har'a ammoo deebinee abadan dhiifama isin godhu. Akka mataa kiyyaatti jechuudha. Kun homantaan kun homan jirre nutti fidaa jirtan. Waama lafa faranjiitti waamadhaa lafa faranjiitti waamadhaa beelutitti waamadhaa kaataaritti kuweetitti bakka kaataaritti waamadhaa dhiichisa rakkoon qabu. Maal rakkoo qaba? Saudi Arabiyaa keessatti bakki uummanni keenya itti miidhamaa jirutti fiddanii har'a mootuu akkana wajjin keessa gurraa waan hin eeggamne waan isinirra illee hin bareenye jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya mee waa isin isaan gara akkasii isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya asirratti dhaabaa viidiyoo biraatti nama maalitti deebinutti nagaan tura. Maaliif yuutuubii wayiin isin agarsiisuu barbaada. Viidiyoo mana sudaadha isin agarsiisuu irratti tariiwwan amma lama yaani namarratti
YouTubein amma sodaachisaa kanaaf waan hundumarra yoo eeggannoon keenya barbaachisaadha. Isinillee akka fayyadaan abdii isinirraa qaba. Wallahi waa hedduutu jira. Inshallah viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Wantoota tokko biyyoota kiyya. Salaamu alaikum.